Waa'ee isa jalqabee ture sagalee jireenyaa sanaa isiniif hin caafnaa. Nuyi isa dhageenyerraa, ija keenyaanis isa argineerraa, ilaallees harka keenyaan isa qaqqabanneerra. Jireenyichi mul'ifameera, nuyi isa argineerra, isaafis dhugaan baana. Jireenya bara baraa isa abbaa bira ture nuttis mul'ifame kana isinitti himna. Isinis nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa arginee fi isa dhageenye sana isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo abbaadhaa wajjinii, ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjinis. Kana hundumaas gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf isiniif caafnaa. Ameen. Ergaaleen ergamoota gooftaatiin macaafa qulqulluu keessatti barreeffamanii barsiisonni isaanii baay'ee gadi fagoo, barsiisni isaa ergamoonni gooftaa barreessan keessatti argamu hundumti isaa gadi fagoo, tiyooloojikaalii baay'ee badhaadhaa ta'e akka inni ta'e beekamaadha. Inni kan Yohaannis immoo akkaataa addaattiyyuu yommuu qayyabannu hundumaa kutaan nuyi gadi fageenyaan hubachuu qabnu barsiisa dhugaa wangeelaa gadi fagoo hundee waldaa kiristiyaanaa danuu of keessaa kan qabu mata dureewwan gurguddoo ulfaatoodha jedhaman bifa salphaa ta'een barreessa ergamichi. Kanaaf jaarraalee muraasa duraa waa'ee ergaa kanaatiif wantoonni barreeffaman seenaa waldaa kiristiyaanaa keessatti baakgiraawundii muraasan kaasaa. Barreessaan ergichaa eenyu, yoomii fi eessatti barreeffame, kaayyoon gooroo ergichaa inni guddaan maali, kan kaayyoo gooroo sana jalatti kaayyoowwan xixiqqoon inni waldaa kiristiyaanaatiif yookaan immoo warra ergicha barreesseefiif barreessee immoo maal fa'i isaanii, ergichi ergaalee isaan kaan irraa maaliin adda ta'a kan jedhu waan gabaabduu ishee qofan dubbadhaa. Kun namni baayibilisteeriidhaaf macaafa yookaan kutaa macaafa qulqulluu ta'e tokko nu jalqabsiisu waanuma dubbachuu namala ta'eef utuu hin taane nu fayyada waan ta'eef waama gabaabaan dubbadhaa. Jaarraalee gara jalqabaatti asii achi yoo deebitanii waa'ee ergaa Yohaannisiif jaarraa tokkoffaati amma jaarraa arfaffaatti falmiin hin turre. Barreessaan ergichaa ergamaa gooftaa isa gooftaan hin jaallata ture. Bartuu gooftaa Yohaannisiin ta'uusaa namoonni baay'een irratti waliif galu turan. Isa booda argumentiin gargarii yookaan immoo yaanni gargarii namootaan kaafameera yoo ta'e iyyuu garuu ammas namoota yaadaan wal falman sana akka isaan itti fufanii wal hin falmine baay'een isaanii deebi'anii barreessaan ergichaa Yohaannisiin ergamaa gooftaa isa gooftaan hin jaallata ture. Akka inni ta'e irratti akka isaan waliif galan kan godhu sababiiwwan gurguddoo lamatu jira. Isan isinitti himee darba. Inni duraa haalli barreeffama isaatii fi barsiisni waaqumaa achi keessa jiru, ergicha keessa jiru, ergaalee sadanuu keessa iyyuu jiru. Barreessichi yookaan immoo ergamaan Yohaannis kitaabota isaa warra kan biraa keessatti akka inni itti barreesse wajjin wal fakkaachuu isaati. Waan muraasa isa isinitti nan agarsiisa akkuma dubbisuuf isiniif ta'utti. Barsiisni waaqumaa ergicha keessa jiru kan barreessichi yookaan ergamichi kitaaba isaa kan biraa keessatti itti fayyadamee barreesse wajjin baay'ee wal fakkaataa. Gaaliin achi keessa jiru, jechoonni inni itti fayyadamu, bifti salphaan inni ittiin waan ulfaataadha jedhamu namaaf akka galutti dhiyeessu wal fakkaata akkaataa barreeffamaa fi ogwaaqumaasaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo seenaa waldaa kiristiyaanaa keessatti akkuma isiniin jedhe jaarraa tokkoffaati amma jaarraa arfaffaatti barreessaan ergichaa ergamaa Yohaannisiin akka ta'e irratti falmiin tokkollee hin turre. Gara jalqabaa jechuudha. Jaarraalee gara jalqabaa tokko amma furiitti. Kanaaf namoonni hedduun isaanii iskolaaronni danuun irratti waliif galanii barreessaan ergaa Yohaannis barreessaa wangeela Yohaannis ergamaa gooftaati. Barreessaan ergaa Yohaannis barreessaa mul'ata Yohaannis isaa guyyaa gooftaatiif dhoksaa guddaan itti mul'ifame isa barreesseeti jechuudhaan irratti waliif galu.
Gaaleewwan inni fayyadamu muraasa yookaan arfan shanan tokko isiniif haa kennu. Isin macaafa qulqulluun amma kutaaleen amma isiniif kennu. Suuteedhaa ol bira qabaatii ilaalaa galgala akkamitti akka isaan wal fakkaatan. Yohaannis wangeela Yohaannis keessatti akka inni itti dubbate ergaa isaa keessatti dhufee akka inni itti dubbatuu fi mul'ata Yohaannis keessatti akka inni itti jechoota wal fakkaatuuf gaaleewwan wal fakkaatoo fayyadamee dubbatu. Inni jalqabaa sagalee jireenyaa isa jedhu ergamichi kitaabota isaa shananuu keessatti irra deddeebi'ee fayyadama. Shanin jedhee shananuu isaa isinitti meeroo jedhee man. Wangeela Yohaannis ergaalee immoo meeqa barreesse? 3 barreesse. Mul'ata Yohaannis isaan kana shanan. Kanaaf barreessichi yookaan ergamaan gooftaa kuni irra deddeebi'ee sagalee jireenyaa jedhu kana sadanuu isaanii keessatti fayyadameera. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irra yoo dhaxxanii maal jedhee jalqabaa? Isa jalqabaa jalqabee ture. Sagalichi jalqabaa jalqabee ture. Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsi tokko. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Ergaa Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsi tokko irratti immoo kottaa ilaalaa badattanii jirtu ni iddichi. Inni immoo isa jalqabaa jalqabee ture sagalee jireenyaa. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Ergaa Yohaannis keessatti immoo ergaa Yohaannis inni dura boqonnaan tokko lakkoofsi tokko isa jalqabaa jalqabee ture sagalee maali? Sagalee jireenyaa jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaan 19 lakkoofsi 13 immoo sagalee Waaqayyoo jedhama jedha Yesuusi. Sagalee Waaqayyoo. Mul'ata Yohaannis 19 lakkoofsa 13 sagalee Waaqayyoo. Sagalee jireenyaa isa jalqabaa jalqabee ture sagalee Waaqayyoo. Inni itti aanu ifa. Sagalee jireenyaa isiniin jedheera ifa. Macaafota isaa sadanuu keessatti ergaa keessattis wangeela keessattis mul'ata keessattis waa'ee ifaa barreesseera Yohaannis. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irra godhattanii dubbifattanii ani ifa biyya lafaati namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa hin qabaata malee dukkana keessa hin adeemu jedha gooftaa. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irraa immoo dhaqaa ilaalaa jirtuni badattaniirtu waan ta'eef. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti immoo Waaqayyo ifa dukkannis matumaa isa keessa hin jiru. Waaqayyo maali? Ifa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 23 irratti immoo akkana waa'ee biyya shiyaaraa keessatti yookaan mootummaa isa dhufuu sana keessatti biiftuun yookiis ji'i mandarattii irratti hin ibsuun barbaachisaa miti. Ulfinni Waaqayyoo ifa isheeti. Hoolichis ibsaa isheeti. Ulfinni Waaqayyoo ifa isheeti. Hoolichi immoo ibsaa isheeti jedha. Inni itti aanu jireenya bara baraati. Sadanuu isaa keessatti dubbateera isa kanas. Jireenya bara bara sadanuu isaa keessa iyyuu jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irratti bishaan isaani kennuufiif jirutti kan dhugu bara baraan jiraata hin dheebotu jedhe gooftaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 14. Ergaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irra godhattanii ilaaltan immoo namni ilma Waaqayyoo qabu jireenya bara baraa qaba. Akkamitti akka inni wal fakkaatu isinitti agarsiisuu fedheen kana wal bira qabee isinitti himaa jiru. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 6 irratti immoo ani isa dheeboteef burqituu bishaan isa jireenya kennu irraa tola nan kennaa fedha itti immoo gooftaan. Burqituu bishaanii isaa jireenya kennu irraa tola nan kennaaf. Itti qabachuu yookaan immoo amantii keessatti hafuu fiixaan ba'u irrattis sadanuu isaanii keessatti mata duree waan wal fakkaataa fayyadamee barreesse. Wangeela Yohaannis 15:4 irratti anatti qabadhaa jiraadhaa anis isinitti nan jiraadhaa jedhe gooftaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4 itti qabatanii hafuu yookaan immoo amantii keessatti hafuu. Yohaannis immoo amma ergaa isa qayyabachuuf jennu boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti immoo isa duraa jechuudha. Wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessanii garaa keessan keessaa jiraatu. Isin yoo jiraate wanti isin jalqabaa jalqabdanii yoo dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate isinis ilmichaa fi abbicha keessa hin jiraattu. Hin jiraattu.
Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:10 irratti immoo ati amma du'aatti amanamaa ta'e jedhee barreesse dhaqee. Amma maalitti? Amma du'aatti. Sadhumaan isinitti immoo hoolicha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti hidhaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu jechuudhaan Yohaannis lallaba sagalee ol kaasee dubbii dubbatu sana dubbachuu jalqaba. Boqonnaa 1:29. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 1:7 irratti immoo in ariifadhe fakkaata. Dhiigni Yesuus cubbuu hundumaatti qulleessa. Dhiigni hoolichaa cubbuu hundumaatti hin qulleessa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:12 irratti immoo hoolichi inni qalame aangoo badhaadhummaa ulfinni isaaf hin malaa'e. Hoolicha isa kam? Saqalame. Haaleluyyaa. Saqalame. Mul'ata Yohaannis 5:12. Barreessichi yookaan ergamaan Yohaannis galmeen seenaa waldaa kiristaanaa yommuu banamu hundumaa wanti isin seenaa isaa yommuu dubbisuu jalqabdan hundumaa ittiin jalqabdan yoo jiraate bartuu isa gooftaan in jaallata turee fi guutummaa gammachuu lubbuu isaatii gooftaadhaaf kenne jechuudhaan urjii akkamii akka inni ta'e argisiisuun waa'ee Yohaannis dubbachuu jalqaba seenaa waldaa kiristaanaa. Isa gammachuu lubbuu isaa hundumaa gooftaadhaaf dhiise jechuudha. Deemsi ergama isaatii immoo yookaan mishiinarii joorniin isaa baay'ee bal'aadha. Magaalonni inni keessa naanna'e garuu wal fakkaatoo baay'ee bal'aadha. Magaalonni inni keessa naanna'e hojii wangeelaa hojjete garuu baay'ee wal fakkaatoodha. Maaliif jennaan Galiilaatii utuu qurxummii qabuudhaaf qarqara galaanaa jiru gooftaadhaan waamame obboleessa isaa wajjinii Galiilaatii akkuma waamameen tajaajila jalqabe. Bartoota warra gooftaan jalqaba waame keessaa inni isa tokko ture. Warra jalqaba gooftaan waame isa duukaa bu'an keessaa isa tokko ture. Kanaaf bakka inni ka'e Galiilaa jedhanii lafa kaa'aniitu Galiilaa irraa kaasee lafi inni tajaajilaaf dhaqee xiyyaan yommuu argisiifamu Yerusaalem keessa yeroo dheeraadhaaf tajaajilaa dhaqee akka inni darbe isaan booda Efesoon yookaan Eshiyaa xiqqeetti yookaan immoo Turkii isheerraa magaalota naannoo sana jiran keessatti immoo amma bara dulluma isaatiitti hojii wangeelaa akka inni hojjete amma dulloome of dadhabutti immoo lafti inni turee itti ergama wangeelaa isaa xumuree Aaximoo akka inni ta'eeti seenaa waldaa kiristaanaa nutti hima. Kanaaf giraafirra yeroo taa'u Galiilaan iddoo waamicha isaatiiti isiniin jedheera. Mandara dhaloota isaatis Galiilaadha. Galiilaa irraa Yerusaalemii Efesoon yookaan immoo Eshiyaa xiqqeetti Turkii irraa jechuudha. Isaan booda Aaximoo iddoo inni itti mul'ata Yohaannis isa dhumaa sanaa barreessedha jechuudha. Seenaan waldaa duraanii simmoo isuma Eeroonisii fi Eesubuusii waa'ee isa kanaa irra deebi'anii ragaa qabatamaa lafa kaa'u. Ragaa qabatamaa. Ergaalee isaa keessaa ergaalee isaa sadan kanas kan inni barreesse Efesooniin akka ta'e tajaajila isaa dheeraa immoo Efesoon keessatti akka inni dabarsee abboonni seenaa waldaa kiristaanaa barreessanan isiniin jedhe kun lamaanis irra deebi'anii dubbatu. Ergaa isaa isa duraa, ergaa isaa isa lammaffaa, ergaa isaa isa sadaffaa kaayyoo isaan barreeffamanii fi eenyuuf akka isaan barreeffaman gabaabsee isinitti mee bira darbaa. Ergaa isaa isa duraa Yohaannis garee waldoota keessatti paasterii ta'e yookaan tiksituu ta'e soortuu ta'e tajaajilaa ture. Garee waldootaatiif akka inni barreesse seenaan waldaa kiristaanaa nutti. Garee waldootaatiif waldaa tokko yookaan teessoon xalayyaa irratti barreeffame akka inni hin taane seenaan waldaa kiristaanaa nu yaadachiisa. Akkana jechuun yommuu sana waldoota inni paasterii isaanii ta'e yookaan soortuu isaanii ta'e isaan tajaajile hundumaarra naanna'ee xalayaa dubbifamu ture. Garuu immoo teessoon qabu ture jedha. Kan barreesse barsiisaa isaan irraa baratan soortuu isaanii akka ta'e beeku xalayichi kan isaa akka ta'e teessoon qabu kan jedhamu eenyurraa akka isaaniif barreeffame hin qabutu hin taane qaama waldaa akkasiitiif jedhamee wanta irratti barreeffametu hin jiru jedhu iskolaaronni waa'ee kanaatiif yeroo dubbatanii. Kanaaf xalayaan sun teessoo addaa
nama tokkoof qaama ta'e tokkoof akka inni adda bahee hin qabne Efesoon, Simirnaa, Phergaamoonii fi magaalota naannoo sana jiran keessa waldoota jiran hundumaarraa naanna'ee akka inni dubbifamaa turetu himama. Kaayyoon inni ergaa kana barreessuu fi gabaabsee yoon isinitti hime amma dhumaatti nu duukaa deema jedheetti samar gochuuf kana yaale Kiristoos isa dhugaatti akka isaan amanan maaliif jennaan Kiristoos isa dhugaatti akka isaan amanan maaliif barreessaa fi Kiristoos sobaa alaa barsiifamaa waan jiruufi Kiristoos isa dhugaatti akka isaan amanan dubbii isaatiif akka isaan abboomamanii fi saba isaatiif immoo jaalala dhugaa akka isaan qabaatan isaan barsiisuudhaaf barreessaa fi ergaa isaa lammaffaa keessatti immoo Yohaannis haadha fo'amte tokkoo fi ijoollee isheetiif barreessa. Haadha fo'amte kanarratti yaadota dhiyaatan lamatu jira. Isaan tokko waldaa kiristaanaatii fi waldaa kiristaanaa lookaal cheerchi taatee fi miseensa isheetii yaada jedhutu jira. Inni kan biraan immoo haadha waaqayyoon sodaattu tokkoo fi maatii isheeti jechuudhaan yaadinni lama wal bira qabamee kaa'a. Haadha fo'amte tokko ijoollee isheetiif ergaa barreeffamedha. Garuu immoo yaadonni kun lamaan har'allee waa'ee ergaa Yohaannis isa lammaffaa irratti hin ka'u jechuudha. Maal kan jedhu waldaa kiristaanaa yookaan lookaal cheerchiidhaa fi miseensa isheetii akkasuma immoo haadha waaqayyoon sodaattu tokkoo fi maatii isheetii kan jedhan yaadonni lamaan kun amma guyyaa irraattiyyuu akka yaada wal bira qabamee kaafamutti ka'a. Macaafni kan nuun jedhe garuu haadha fo'amtee fi ijoollee isheef akka inni barreesse nutti hima. Kanaaf kaayyoon isaa immoo barsiisota sobaa akka hin fudhannee fi akeekkachiisa isaaniif kennaa. Dhugaaf jaalalaan deddeebi'uu akka isaan gargar kutuu hin qabne irra deddeebi'ettiin isaan gorsa. Barsiisa sobaa fudhachuu akka isaan hin qabne akeekkachiisa isaaniif kennaa. Dhugaaf jaalalaan deddeebi'uu isaanii addaan kutuu akka isaan hin qabnetti fufaa akka inni ta'e isaan yaadachiisa. Waaqayyo ayyaana isaa hunduma keenyaaf haa baay'isu. Kanaaf yeroo bira geenyuun qayyabannaa. Ergaa isaa sadaffaa Gaayos nama jedhamu nama dhugaatti qabamee jiraatee jedha macaafni isaanii isa kan biraa namicha kanaaf nama dhugaatti qabamee jiraate jechuutti dabalee isa amanamummaadhaan of kennee obbolootaa fi ergamoota wangeelaa imaltoota hojii wangeelaatiif imala ergamaniif hojjetee jedheetu waa'ee isaa dubbata. Innumti barreessichi Gaayosiinii jechuudha. Kanaaf Gaayosiif nama dhuunfaatiif barreeffame nama dhuunfaa Gaayos jedhamuu fi Gaayosii fi Yohaannis bartuu gooftaa gidduu yookaan ergamicha gidduu hariiroon akkamii akka jiru Yohaannis isa sadaffaarra yeroo geenyu in ilaalla. Kaayyoo gurguddaa sadiif barreeffame inni immoo inni jalqabaa Gaayosiin dhugaatti qabamee jiraachuu isaatiif Gaayosiin galateeffata jalqabaa. Itti aansee namichi ergamoota waaqayyoo dhaga'uu dide tokko namichi mata jabeessi geggeessummaa waldaa kiristaanaa akka kaabinummaatti fudhatu tokko filamuudhaaf olii gadi isin gidduu kan fiigu tokko jira. Isa immoo hin akeekkachiisa. Isa immoo akeekkachiisa. Maqaan isaa badaa namaan dubbifamu dubbisaa booda Daayitiraafoos jedhama. Daayitiraafoos aangoo ergamootaa didee filamuudhaaf waan inni gochaa jiru gochoota namantoota gidduutti gochaa jiruuf immoo akeekkachiisa kennaaf. Maanguddichi sadaffaa irratti Deemooxiraasiin immoo hojjetaa kan biraadhaan immoo amanamummaa isaatiif dhugaa jireenyaa inni obbolootatti agarsiise obboloonni isaa irratti arganii ittiin isatti gammadaniif itti gammadu yeroo laalanii jedhala itti gammadu yeroo isaa arganii isaaf immoo jedha beekamtii kenna. Isaan kana sadan beekamtii kenneefiitu waa'ee isaatis beektaa anis beekaa waldaa waaqayyoos namoonni nu wajjin tajaajilan beeku jedheetu isa immoo hin galateeffata. Akkuma isa kamiin ifate akka namicha isaa ergamoota waaqayyoo dhaga'uu dide sanaa akeekkachiise jechuudha. Amaloota ergaa Yohaannis adda godhan muraasa isinitti taa'e. Ergaa Yohaannis ergaalee kan biraarraa wantoonni adda godhan jiru. Ergaa Yohaannis ergaalee isaan kaan irraa wantoota adda godhantu jiru. Inni jalqabaa tiyooloojii gadi fagoo yookaan barsiisa gadi fagoo
bifa salphaa fi namaa galuu danda'uun barreeffame. Inni kun isaan kaan irraa adda isa godha. Ergaa Yohaannis yommuu qayyabattanii bakka kamittillee wanti akkasiin macaafa walii kaa jiru yookaan immoo walitti fufinsaan ifeema dubbatamaa jiruuf dubbisaa jirtanii hotti fuftanii dubbiftan isin godha malee ergaan Yohaannis macaafa kan biraa wajjin wal bira qabdanii yommuu ilaaltan illee yookaan immoo inni ofii isaatii gara macaafa kan biraatti rifeera akka gootan iddoo kan biraa dhaxxanii akkasiin dubbiftaniif luqqisiinni sidii kennee wajjin yeroo wal bira qabdan wanti confused isin godhu yookaan immoo hubachuuf isin rakkisu tokkollee hin jiru ergicha keessa. Inni kuni ergaa gadi fagoo barsiisa waldaa kiristaanaa ergaa of keessaa qabu garuu immoo bifa salphaa fi hubachuu danda'uun barreeffamedha jechuudhaan ergaawwan warra kaan irraa adda godha. Inni itti aanu jireenya keessaa irratti kan xiyyeeffatudha. Ija hojii hafuuraa yookaan immoo jireenya amantoonni dhugaan jiraachuu qaban isa keessaa ba'ee alatti Waaqayyoon mul'isuu qabu. Fayyina isaanii isa keessaa ba'ee alatti mul'achuu qabu. Jaalala isaanii isa keessaa alatti mul'achuu qabu. Gad of deebisuu isaanii, abboomamuu isaanii, Waaqayyoof tole jechuu isaanii isa keessaa alatti argamuu qabu. Isaan yaadachiisaa, irra deddeebi'ees isaan barsiisa. Kun ergaalee isaan kaan irraa adda isa godhaa. Ittisa namummaa guutuu fi ittisa barsiisa sobaa namummaa guutuu fi waaqummaa guutuu Yesuus Kiristoos irratti ka'ee gadi fageenyaan barsiisa. Warri kan biraanii tarii ergaa isa tokko keessatti waa'ee eenyummaa Yesuus keessaa waaqayyummaa isaa irratti gadi fageenyaan utuu dubbatamu argitu. Akka wangeela Yohaannis immoo yeroo ilaaltanii lamaan isaa irratti dubbatanii achi keessattis ergaa isaa keessattis isuma kanaa. Wanti isin ajaa'ibu inni Kiristoos inni nuyi hin arginiif hin qaqqabatin utuu inni dubbatus inni nuyi isa hin dhagahin. Kanaaf Yesuus inni kan keenyaa isa miti nuyi isa dhageenye irraa isa qaqqabne irra isa argine irra. Ameen. Qormaata barumsaa amantii dhugaati. Amantii dhugaa akkamitti qoranii akka isaan fudhatan tokko tokkoon hiikee isaan barsiisa. Inni kan biraanii mata dureewwan giddu galeessaan inni irra deddeebi'ee kaasu ergaawwan isaa keessatti baay'ee baratamoo kan fakkaatan ergaa isaa sadanuu keessatti ifa jaalalaaf jireenya Yohaannis irra deddeebi'eetu akka nama jecha waa barreessuuf jechitti waakkatameetti barreessu argitu. Inni kan biraanii baay'ee mammoo ergaawwan kan biraarraa adda godha jedhamee wanti yaadame sagalee abbaatii fi afaan maatiitiin barreeffame jechuudhaan maqaa addaa kennuuf. Iskolaaronni hedduun maqaa kanaan isa ibsu ergaa Yohaannis. Sagalee abbaa, afaan maatii jechuun immoo akkatti maatiin walitti dubbatan jechuudha. Namni mana isaanii mana warra keessanii haxxanii yookaan immoo maazirii haadha keessan dubbisuu yeroo dhattan, abbaa keessan, obboleessa keessan yookaan obboleettii keessan dubbisuu yeroo dhattan. Garuu maatii keessan bira yommuu dhattan yoomiin mana ga'a malee yemmuu achi ga'u maalan jedha jechaa yaaddan yaadaa namni galee beeku jira. Wanti isin jettan jira jechuudha yeroo galtan wanti baratamaa. Afaan maatii jechuun afaan akkasii. Akeekkachiisa cimaa barsiisa sobaaf barsiisota sobaa irratti kennuu isaatiin isaan kaan irraa ergaa Phexrositti aanseenni kun akeekkachiisa barsiisa sobaaf barsiisota sobaa irratti ergamaa kennee akka inni ta'etu dubbatama. Araarsummaa fi abukaattummaa Yesuus Kiristoos bifa salphaa fi namaa galuu danda'uun ergaa keessatti barreeffamedha. Hariiroo dhugaaf jaalala gidduu jiru raawwataniis akka isaan gargar ba'uu hin dandeenye jalqabaa amma dhumuraatti wal bira qabee barsiisa. Yihudaarraa ergaa Phaawulos irraa ergaalee warra kan biraarraa Yaaqoobiif Phexros irraa isa kanatu adda godhaa jedhamee ka'ama. Gaafan dubbisu ergaa Yohaannis inni amantoota Yesuus isa dhugaa isaan beekanii hordofuu qabanii fi ala waan jiru akka isaan keessaan arganiif immoo kishaafuma akka kanaa ijarra isaan kaatan ittiin addaa waa baafatan jaras akkamitti akka isaan ilaaluu qabanii maanguddichi akkaataa addaatiin barreessa ijoollee isaatiif. Nuyis ijoollee isaati. Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Inni itti aanu haala maatii fi jireenya gaa'ilaa ergamaa kanaati. Haala maatii fi jireenya gaa'ilaa ergamaa kanaati. Haalli gaa'ilaa ergamaa kanaa
haalli gaa'ila ergamaa kanaa macaafa qulqulluu keessatti iddoo tokkotti iyyuu hin kaafamne. Kanaaf anis baay'ee irratti dubbachuun barbaadu. Iskoolaaronni hedduun illee dubbii isaan irratti barreessuuf sodaatan kana ani immoo hin daffaru. Kanaaf garuu wanta gabaabaa ani isinitti dubbadhee darbu maatiin Yohaannis yookaan ergamaa gooftaa kuni badhaadhoo akka isaan ta'an, bidiruuwwan akka isaan qaban, gaafuma gooftaan isaan waame bidiroota abbaa isaaniitii fi hojjetoota abbaa isaanii achumatti dhiisanii akka isaan gooftaa duukaa bu'an macaafni qulqulluun iyyuu nutti hima. Yeroo gooftaan isaan waame hojjetoota abbaa isaaniitii fi bidiruuwwan abbaa isaanii achitti dhiisanii akka isaan gooftaa duukaa bu'an lafa dhaqan nabanii akka isaan gooftaa duukaa bu'an lafa dhaqan nabanii. Yoo kana namni ta'e tokko waan hojjedhu dhabeen fajajee jedheetu itti mamcaasa tokkotti in tajaajila. Durii wajjin tajaajilee beekaniiru waldaa banadhu. Maal jechuudha jechuun maal isinii gala soo hiikee kana haasa'e maal hin godhu qabadhaama bira darbe. Waa'ee jireenya gaa'ilaa isaatii irratti garuu waan muraasa dubbadhee darbu. Namoonni tokko yookaan iskoolaaronni muraasni akka inni gaa'ila hin qabne barreessaniiru. Ergamoota gooftaa keessaa gaa'ila akka inni hin godhatin, akka inni gammachuusaa hundumaa hojii wangeelaatiif aarsaa godhee, Phaawulos immoo Duraa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 32-34 irratti hojjetoota gammachuu isaaniif barbaachisu kana ofitti hirrisanii Waaqayyoof jiraatan utuu inni galateeffatu argitu. Erga Phaawulos galateeffateera ergamichi ta'ee namoonni akkasii jiru jechuudha. Bartichi gooftaa kun ergamoota keessaa isa ofii isaa dhiisee gooftaaf jiraate ta'uusaa immoo seenaa waldaa kiristaanaa bakka kamii saaqaa seenaa ergamootaa dubbisaa. Iskoolaariin kan waa'ee isaanii yommuu dubbatu inni kun bucasa iddoo dhaqee hundumaatti gooftaaf ifeedha. Inni yeroo sana influencerii baay'ee hunda isaanii caalaa dhiibbaamu waan tureef warra kaaniin ittiin naasisuuf Yaaqoobiin qabanii lafa hundi isaanii arguu danda'utti akka oolaatti qallaan lafa inni itti qalameen booda immoo ibiddi wangeelaa caalmaatti didicha. Inni kun qabsaa'aan hin kufa qabsoon itti fufaarran caala. Sanuu dur jennu jechuudha. Maaliif jennaan Waaqayyo lafa dhiigni hojjetoota isaa warri amanamoo itti dhangala'e hundumaa dhaloota biqilche. Yaaqoobiin boodas wanta haaraatu ta'e. Kan isin ajaa'ibu Yohaannis Yaaqoob qalamee borillee lallabarra. Inni immoo ammayyuu darbee ergama isaa akka inni itti fufee isinitti hima seenaa waldaa kiristaanaa. Waaqayyo ayyaana isaa hunduma keenyaaf haa baay'isu. Sababii ittiin hojii dhiisee taa'u waa'ee qaba ture. Gooftaan hojjechuu dhiisuudha. Utuu gaafatamee sababii himata. Maaliif jennaan mootonni Roomaa ka'anii darba waldi jijjiiran hundumti isaanii diinaa namichaadha. Loltoonni Roomaa wal duraa duubaan ka'an hundumti isaanii reebuurraa, isaaniin bineensa beelee itti darbachuurraa, isaaniin ibiddaan gubuurraa, isaaniin ijoollee isaanii wajjin gargar facaasuurraa jalqabu. Hojii isaanii akka miilli isaanii lafa hin dhaaban, akka isaan jireenya kan koo jedhan hin qabaadhu. Har'aa bor akka nama lafa dhaquu hin qabneetti baqataa ta'anii akka isaan jiraatanii gochuudhaan irratti hojjetu ture mootonni Roomaa wal jijjiiranii dhufan hundumtu. Zayitii bulluqaa keessa buusan achiis baasu, hidhan achiis baasu, beelessan achiis baasu, reebicha guddaa irratti raawwatu achiis baasu. Kan isin ajaa'ibu isa warri kaan godhamanii du'an godhamee hedduu hin hafe Yohaannis. Wanta ittiin duufu malu danuurraa hafee maaliif jennaan Waaqayyo bira duuti tasaa waan hin jirre. Hafee kitaabota gurguddoo 5 barreessee har'a qabeenya waldaa kiristaanaa isaa waldaan kiristaanaa amma jirtutti irraa barattu amma gooftaan deebi'ee dhufutti irraa wal barsiiftu. Ergaa isaa duraa kana keessatti waldoota garee waldootaatiif barreessee isiniin jedheera. Yoon barreeffame reenni ergaan isaa inni duraa har'a garee ergaa Yohaannisitti hin deebi'a. Isa duraatti 85 kaasee amma 95tti akka inni barreeffame Poolikaarp ergamaan isaa yookaan hojjetaan isa duukaa ture duuka buutuun isaa ofii masaatii barreesse. Ergamichi guddaan kun ergaa Yohaannis sadanuu isaa Efesoon keessatti barreesse kana
85 kaasee agaa 95 gidduutti akka inni barreessee xumure Poolikaarp ergamaan yookaan duuka buutuunsaa barreesse. Isaan ala seenaa waldaa kiristaanaa keessattis immoo irra deddeebi'ame iddoo baay'eetti abboonni seenaa waldaa kiristaanaa irratti seenaa barreessaniiru. Kaayoo Gooroosaa gara irraatti kaaseen ture Kiristoos isa dhugaatti akka isaan amanan dubbii isaatiif abboomamuu akka isaan qabanii fi dubbii isaatiif saba isaa immoo jaalala dhugaa akka isaan jaallachuu qabanii fi waa'ee Yesuus Kiristoos isaaniif bal'isa. Maaliif kana jennaree nuyi? Maaliif kana jenna? Barsiisni sobaa Kiristoos isa sobaa barsiisu ala waan jiruuf ergaa isaa yommuu jalqabu jaraaf deebii kennuurraa jalqaba ergamichi. Barsiisni sobaa. Barsiisa akkamiitu ture laata yeroos? Ishee waan xinnoo gabaabduu ishee isinitti taa'e. Qaama qaqqabatamu yoo qabaate akka kan keenyaa kan. Qaama isa kan keenyaa isa cubbuu hojjetu kana dhuguma fudhate yoo ta'e Yesuusi Waaqa ta'uu hin danda'u, inni xuraa'aa ta'a. Iivilii ta'a, hamaa ta'a. Waan itti amanuuf malu hin ta'u. Barsiisa jedhutu ture. Akka waan qulqullummaa Yesuusiif dhimmanii hin fakkaatu. Kan isaan barbaadan garuu barsiisa waldaa kiristaanaa isa dhugaa ta'udha. Maaliif jennaan Yesuus Kiristoos Waaqa dhugaa ta'uu isaatii fi nama dhugaa ta'uu isaa keessaa baanaan jireenyii fi barsiisni kiristiyaanummaa guutuu ta'uu hin danda'u. Maaliif hin jettani? Waaqummaa Yesuus hojiin inni hojjete jira. Namummaa Yesuusiin immoo lafarratti hojii hojjetamuu qabuun hamma gaara Golgootaatti qofatti utuu hin taane hamma lubummaa isaa isa bara baraatti namummaa Yesuusiin immoo boqonnaa 4 lakkoofsa 2 kaasee hamma 3 fi saduraa Yohaannis jechuudha. Akkasuma immoo lammaffaa boqonnaa 7 irratti irra deddeebi'ee jara kanaaf deebii kenna. Saduraa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 2 hamma 3 irratti yoo dhaxxanii ilaaltan akkasuma lammaffaa lakkoofsa 7 irra yoo dhaxxanii ilaaltanii irra deddeebi'ee kan inni itti dubbatu jara kana dhumarraa barsiisa jara kanaatiif maqaa nootizizimii jedhamutu kenname. Hiikni isaa immoo beekumsa kan jedhudha afaan Oromoosaa. Beekumsa. Noosisii jechuun beekumsa jechuudha. Beekumsa jechuudha. Kunis sochii gantoota dhugaa wangeelaa irratti nama hojjetaniin yeroo dheeraadhaaf jaarraa tokkoffaatti hamma jaarraa sadaffaatti dhaloota Kiristoos boodaatti walitti fufinsaan barsiifamaa turedha. Isa kana akka inni siiriyeesii ta'e maaliin bartuu Yohaannis ergaa isaa isa duraa keessatti ergaa Qolaasaayis keessatti Ximiitiyoos keessattis irra deddeebi'amee barsiisni kun ifatameera. Barsiisni maali? Barsiisni namummaa guutuu nama guutuu ta'u Yesuusiin mormu. Maaliif jennaan Yesuus nama guutuu hin taane yoo ta'e nutu jiraatu hin taane jechuudha. Barsiisni biraan kanatti fufee ka'e kan biraan tokkos ni jira. Isaan immoo ittiin adabamuuf dhanna namaa fakkaatu fudhate malee dhannichi isa kan keenyaa miti. Ittiin adabamuuf ittiin gidiraa sana keessaa dhandhamuuf dhanna keenya fakkaatu uffate. Isa immoo akka tuuttaatti kan isaan ibsan ofirraa baasuu danda'a. Isaan ittiin jiraatu miti. Isaan ittiin hafee jiraatu miti. Dhanna jiraataa miti. Dhannichi jechuudhaan barsiisu isaan immoo. Warri kun immoo doosisiisimii. Kanaaf yoo argattanii seenaa waldaa kiristaanaa yeroo dubbiftan waa'ee barsiisa kanaa hin kaasa waan ta'eef hin argattu dheen yaada. Egaa ergamaan Yohaannis barsiisa dogoggoraa kanaan ala jaalala dhugaa jireenya amantootaa ija jireenya amantootaa dhugaa irraa mul'achuu qabu. Garaagarummaa amantoota dhugaaf sobaa gidduutti maaltu uumuu akka danda'u itti fufee tokko lamaan wal duraa duubaan barsiisa. Kanaaf kan inni ana samaan guddicha biraa jedhee waan dubbatuuf wanti inni dubbatu immoo dubbii abbaan maatiitti dubbatu guutummaatti waan fakkaatuuf xalayaa maatii jedhanii waamuu isiniin jedheen jira. Dabalataanis ergamichi seenaa waldaa kiristaanaa keessatti ergamichi ergamaa isaa dhoksaan itti mul'ifamee fi
iddoo dhoksaadha jedhamu gooftaa wajjin dhaqee fi na duukaa jirtuni jedhanii dabalataan maqaa addaa kennuu fi macaafonni isaa mala addaa kana qabaachuudhaanis ergaawwan irraa adda ta'u iddootti gooftaan bakka bartoonni kan biraan hinnan Yaaqoob Phexrosiif Yohaannisiin fudhatee dhaqee wangeela Maatewos boqonnaa 17 tokko kaaftanii godhattanii qayyabattan ni argattu. Ispeeshaal keezii wayii yeroo muddama isaa sana bakka itti bartoota irraa adda obbaase hundumaatti gooftaan jara kana wajjin akka inni ture seenaan waldaa kiristaanaa kan bartoota kanaas inaasa'a. Inni bartuusa gooftaan dhoksaa itti mul'isuu jaallatee fi dhoksaa arge sana immoo dikleer godheedha yookaan labseedha jechuudhaan maqaa gaariin kennamaa fi gooftaan hunduma keenyaaf ayyaana isaa baayisu. Kanaaf har'a wangeela ergaa Yohaannisitti achi as deebi'u boqonnaa 1 lakkoofsa 1-4 waa'ee isa jalqabee ture sagalee jireenyaa sana isiniif hin caabu. Nuyi isa dhageenyeer ija keenyaan isa argineer ilaallee harka keenyaan isa qaqqabanneer jireenyichi mul'ifameer. Nuyi isa argineer isaafis dhugaan baana. Jireenya bara baraa isa abbaa bira ture nuttis mul'ifame kana isinitti himna. Isinis nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa dhageenyee fi isa arginee fi isa dhageenye sana isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo abbaadhaa wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjinis kana hundumaas gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf isiniif caafna. Lakkoofsa 1-4 kun dubbii Waaqayyooti. Kutaan kuni samarii ergaa Yohaannis ta'uu danda'a jedhu iskolaaronni baay'een komentarii isaanii keessatti yommuu ibsan maaliif jennaan jalqabaa hamma xumuraatti gaaleewwan ittiin dhugaa eenyummaa Yesuus inni barsiise hundumtuu utuu isaan addana keessaa ba'anii argitu. Bara ta'uu Yesuus akkamitti akka sagalichi waaqa ta'e Waaqayyo inni sagalichi bara keessa ture nama ta'uunsaa maaliif akka ta'e jalqabaa hamma xumuraatti waan kutaa kana keessatti argitan gammachuun amantootaa akkamitti guutuu akka ta'u jalqabaa hamma xumuraatti ergaa kana keessatti irra deddeebinee argina. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baayisu. Kanaaf ergaa Yohaannisii wajjin yeroo gaarii akka qabaannu hin shakku. Gaaleewwan gurguddoo 5 kutaa kana keessa jiran wal duraa duubaan isinitti himu 5 isaanii qabadha. Inni jalqabaa isa jalqabee ture jedha. Inni itti aanu sagalee jireenyaati. Tokkoffaa irratti isa jalqabee ture. Inni lammaffaa irra jiru gaaleen jalqabaa amma xumuraatti illee nuyi ergicha keessatti irra deddeebinee ilaallu sagalee jireenyaati. Sagalee jireenyaati. Sadaffaa irra kan jiru jireenyicha isa mul'ifame. Jireenyichi mul'ifameera. Ameen. Mul'ifameera. Jireenyichi mul'ifameera. Abbaa fi ilma isaa wajjin tokkummaa qabaachuu jedha gaaleen itti arfaffaa. 3 silan isinitti mee isa jalqabee ture. Sagalee jireenyicha isaa mul'ifame. Abbaa fi ilma isaa wajjin tokkummaa qabaachuu gammachuu guutuu jedhanne 5ffaarraa. Gammachuu qofatu hin taane gammachuu guutuu. Isa kana wal duraa duubaan barannaa. Egaa kiristaanummaan akka amantaalee warra kaanii falaasama miti. Dhugaa waa'ee Kiristoos irra dhaabbata. Akkatti Waaqayyo jalqabe akkatti Waaqayyo uumama uume maaliif akka Waaqayyo uumama uume uumamni hundumtuu warri Waaqayyo uume akkamitti akka isaan jiraatanii akkatti Waaqayyo bara fidee namoota warra bara akka isaan hin jiraanne godhe deebisee baraan jiraachisuuf akkitti Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoos nama godhe akkitti Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoos isa nama ta'e kana gidiraa hundumaa keessa dabarsee eekkamsa baachise hundumtuu dhugaa waa'ee jireenya kiristaanummaati. Iddoo tokkotti illee gargalchituu hin danda'u. Yesuus nama ta'uunsaa, Yesuus dhalachuun booda barsiisni inni barsiisaa ture. Barsiisni barsiisaa tureen booda jireenyi inni jiraatee darbe aarsaan inni kaffalee du'uunsaa, du'aa ka'uunsaa, mirga abbaatti ol ba'uunsaa hundumti isaa fayyina keenya keessa. Bakka kam dhattanii Yesuus gaafas maal hojjechaa oolee jettanii bakka itti komattan hin qabdan. Hojii keenya hojjechaa ture. Hojii waldaa Waaqayyoo. Kanaaf
barsiisonni soba waa'ee eenyummaa Yesuus Kiristoos kan gargar kukkutanii waaqayyummaa isaa malee namummaa isaan fudhadhu. Inni nama malee waaqa miti barsiisonni jedhan kun yommuu ka'anii kallattiidhaan kan isaan irratti xiyyeeffatanii Yesuus irratti isinitti hin fakkaatin. Kiristaanummaa irratti. Maaliif jennaan isaan ala jireenya barsiisni kiristaanummaa raawwatee guutuu ta'uu hin danda'u. Na hordofaa turre isaan ala guutuu ta'uu hin danda'u. Kutaa kana keessatti maaliin barreesseetan yeroo wangeela Yohaannis qayyabatu. Yesuus Kiristoos sababii namni nama qofa inni jedheef waaqayyoon ta'uu dhiisuu hin danda'u. Na hordofaa turre sababii namni ta'e tokko immoo inni waaqa malee tasuma waadaan jinnanna wal fakkaatu hin qabu jedhee girgirrii uumeefis immoo inni nama guutuu ta'uunsaa mama keessa hin galu. Kana abbaatu asii gadi beeka. Asii ol waan deemnee ittiin nu qabu. Utuu foon hin uffatin akkam akka inni ture, erga foon uffate akkam akka inni ta'e, amma isa deebi'ee isa bira jiru akkam akka inni ta'e abbaan nutti taa'i karaa macaafasaa. Hafuurri qulqulluun nutti taa'i inni keessa beeku. Nummoo galgalaa ganama barannaa amma dandeenya. Kiristaanummaan dhugaa waa'ee eenyummaa Kiristoos ta'uunsaa hafeera taanaan. Waa'ee eenyummaa Kiristoos irratti micciirraan wangeela micciiru ka'ee calluma jenna taanaani gana waaqayyoon kadhachuu qabnaa jechuudha. Hin dagatinaa isee kana. Nittaanu dhugaa ergaa isa jalqaba Yohaannis boqonnaa 1:1-4 kana irratti barreessichi wantoota gurguddoo inni barreesse har'aa tokkoffaa keessaa dubbadhee adisu. Kutaa kana keessatti yookaan ergaa kana keessatti hafuura tokkoon utuu gargar hin citin dubbifama. Xalayaa gargariituu hin citin dubbifamuu qabuudha jedhamee kan lafa kaatame. Isa duraa Yohaannis boqonnaa 1:1 kaasee amma boqonnaa 2:2 qabadhaa ishee kana fixeera. Isa duraa Yohaannis boqonnaa 1:1 kaasee amma boqonnaa 2:2 utuu gargar hin citin dubbifamuu qabuudha. Egaa akkuma wangeela isaa keessatti dubbatu ergamichi asittis waa'ee sagalee jireenyaa dubbachuudhaan afaan isaa saaqqataa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1-18 fi ergaa Yohaannis isa duraa 1:1 amma boqonnaa 1:1-4 wal bukkeetti qabadhaa. Yohaannis boqonnaa 1:1-18 fi ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 1:1-4 kana wal bira qabattanii qayyabattan isumaan silan dubbisaa irra laataa seetu. Wanti hedduun isaa wal fakkaata waan ta'eef waaqayyo immoo dubbiftan isiniif haa ibsu. Kanaaf isa duraa Yohaannis boqonnaa 1:1-4 yommuu dubbifattanii isa jalqabee ture sagalee jireenya bara bara waa'ee isaa isiniif barreessite. Nuyi ija keenyaan isa argineerra, gurra keenyaan isa dhageenyeerra, harka keenyaan isa qaqqabanneerra jedhe Yohaannis. Kanaaf wanti isin dagachuu hin qabne kutaa kana keessatti waa'ee isa kanaati isa jalqabee ture jedhaatiin haa qabadhaa dhaabadhaa. Waa'ee isa jalqabee ture. Obboloota koo Yesuus sagalee jireenyaa isa jalqabee turedha. Isa jalqabee ture qofa immoo utuu hin taane isa jalqabni ittiin jalqabe. Aduu kaartu isa jalqabni ittiin jalqabe. Isa jalqabee ture jireenyicha isa mul'ifame. Maalni jalqabee ture? Inni jalqabee ture sagalee. Ameen. Sagalee. Inni jalqabee ture sagalee. Yohaannis boqonnaa 1:1. Inni jalqabee ture maalidha? Sagaleedha. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi barri jireenya isaa bara jireenya Waaqayyo wajjin tokko. Sagalichi ofii isaatii maal ture? Waaqayyoon ture. Kanaaf irratti as finneettiin wal falmuun keenya yoo fumaati jechuudha. Isa nuti karaa isaa gara tokkummaa abbaa fi ilmaattiin dhufneera. Inni bara keessa ture suni. Isa jalqabee ture inni macaafni jedhu kuni dhugaa ba'ameef kuni
waa'ee Yesuus Kiristoos isa tokkicha kan Waaqayyooti. Ishee kana qofa isinitti himee hadhaabu jalqaba isheettu kana qofa isinitti himu. Jalqaba fakkeenyaaf Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaatii fi lafa uume. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Kanaaf isa jalqabee ture yommuu jedhu jarri gaa isa duukaa dhaqanii walitti waa'ee Yesuus yommuu ibsuu jedhan. Isa jalqabee ture. Isa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irra jiru. Jalqabee wanta jalqaba qabutu ta'e isa boodaa jedhu. Mitiidhe uumamni hundumtula wanta jalqaba qabutu ta'e jalqabee Waaqayyo jalqabatti jedhe ergatee jalqabaan booda wanti ta'e hundumtu wanta jalqaba qabuudhaa jedhanii haasa'u. Garuu immoo akkatti Yohaannis mul'ata Yohaannis keessatti ibsee isa jalqabee ture jedhu kana bareechee nuuf ibsa. Akkamitti bareechee nuuf ibsa seetan? Achitti Yohaannis maal jedha Yesuusi? Yesuusumtu ofii isaatii maal itti dubbata? Ani alfaadha, omeegaadha, isa jalqabaati, isa dhumaatis. Inni jalqabee ture inni kan gooftaa isa kan. Alfaani qubee Giriikii isa jalqabaati. Alfaan qubee Giriikii isa jalqabaa ta'uu isaatiif ittiin kan gooftaan Yohaannisitti ofii isaa ibsuu fi qubeen kan biraan isa darasu waan hin jirreef. Isa dura qubeen Giriikii kan biraa hin jiru. Alfaan qubee Giriikii isa kamii? Isa jalqabaadha. Qubeewwan Giriikii warri alfaatti aananii dhufan hundumtuu immoo omeegaa irra gahanii dhaabatan. Omeegaa jedhasiis ganaa yoo itti dabalatan hin beeknu malee qubeen qaban jarra. Isa dhumaati jechuudha omeegaatu. Isa jalqabaa jedhameera Yesuusiin taanaanii lafa waa keenya isa darasu waan jiru jechuudha Yesuus. Ameen jennu kan. Isatu lafa jalqabe. Dinqii ta'e hundumaaf isa jalqaba ta'e. Dhuma waan hundumaa immoo isa ta'e. Isa jalqabni keessatti jalqabee keessatti dhumee jechuudha. Kanaaf harka koo argaa jirtuni afaan maatisiitii waa isinitti hima. Durii maatisii bari waan ta'eef. Afaan maatisiitii. Xiyya kallattii afuritti agarsiisutu jira kanarra beektu. Namni kana hin baratin jira kana isin keessa. Xiyya kallattii afuritti agarsiisu. Kallattii arfanuuttu xiyyoonni kuni mataa isaanii irratti xiyyi akkasittiin argisiisu. Karsiin jiraannaani infinitii ta'uu isaa argisiisu kallattii arfanuutti. Gajjallaa kana X yookaan Z kaanii waan ta'e nutti agarsiisaa turanii eessa ga'ee dhaabata barsiisa yoo jette dhumaan qabu. Karaa kana immoo zeeroo irraa kaasanii negatiiva tokko, negatiiva lama, negatiiva sadii asii barsiisa wanta itti barreessitu kun eessa ga'e? Ara infinitiidhaa siin jedhu. Maal jechuudha? Dhumaan qabu. Asiinis immoo poozitiiva zeeroo irraa kaasanii lakkoofsa tokko kaasanii asii barreessuu jalqabanii eessa ga'ee dhaabata hammati lakkaa'uu beektu garasitti yoon darbanii dhumaan qabu siin jedhu barsiisaan. Bakka dhumaan qabu infiniti. Kanaaf gooftaan isa kana wajjin kun ibsuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyi gooftaan ibsu. Ishee kana naa qabadha. Garuu immoo nuun nama waan taaneef irraa salphaatti hubachuu dandeenya. Wanti ani yaadu tokkichi yoo jiraate gooftaan isa jalqabni iyyuu isarraa jalqabeedha. Isa jalqaba waan hundumaa dura ture. Ameen. Isa gooftaan jedhame